السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسلمة خن إدل الدنيا رترجمتن خن بيا خيسا خن بيا لا من روما هندي خيسانو الرديبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي جت بربادة الرجاء جاء رمضان جاء خبر جماعة خيسا خيري تكون قبضو خيري دلقن لجنة نتيس mana baane dhaabbata keenya kan maqaan isaa Sinqii Boruu jedhamu hundeeffannee gara magaalaa Machaaratti imala keenya tarkaanfanne. Akka Machaaraa dhufnetti qeerroo tokko kan hedduu takka nama gaddisiisu, hedduu tokko nama rifachiisu isaa wajjin wal argine jechuudha. Qeerroon kun maal isaatu nama rifachiisa? Maal isaatu nama gaddisiisaa jechuun keessan hin hafu. Yoo kanatti ilaaltan dhaabbanni isaa fayyaa guutuu qaba natti argitan. Eessa isaatu miidhamee jechuun keessan gaafii keessa isin galcha. Obboleessi keenya kun qaroon agartuun isaa jaamuudhaan hedduu takka miidhaa hamaa keessa galuudhaan nu gaddisiise. Kanaaf nama fayyaa qabuutu nama fayyaa hin qabne gargaara. Miidhaa fayyaan namarra fiddu nama dhukkubsateetu beeka. Ammoo nuti uummanni musliimaa alhamdulillah faayidaa fayyaatii fi miidhaa fayyaatis amantii keenyaatu nu barsiisa. Haga nurra ga'uutii miti. Amantii keenyaatu jalqaba nu barsiisa alhamdulillah. Mee walumaa galatti obboleessa keenya kana gama isaatiin isin dabarsaa isumarraa waliin kan dhageenyu tahaa jechaadha. Jalqaba maqaa isaatiin gaafadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee obboleessa kiyya maqaan kan kee eenyu jedhamaa? Eessatti dhalattee eessatti guddatte? Maqaas Mustafaa Abdoon Naanjaani. Iddoon dhaloota kiyyaa Godina Harargee Lixaa magaalaa Machaaraa Odaa Lallabaatti. Magaalaa Machaaraa Odaa Lallabaatti dhalattee guddattee jechaadha. Meegaa Mu'aaz ijji kan kee kuni yeroo si arginu baay'ee tokko rifanne haalli ati itti deemtuu fi haalli ati tatahaadhaa turtee jechuudha. Yeroo si arginu sanitti baay'ee tokko rakkachaa turte. Maal akka taate nutu yeroo sanitti nuuf hin galle gasitti dhihaannee booda nuuf gale. Mee walumaa galatti ati ijji kee kun yoom si jalqabee uumamaan immoo guyyaa keessaa sitti dhufe waa'ee isarraa ifa nuuf godhi uummataaf illee ifa godhi. Ijji bara 2003 akka Itoophiyaatti jechuudha kan na dhukkubdee garuu ijji eefa na dhukkubdee bara 2003 anuma dhukkubde guyyuma keessaa na dhukkubde duraan ifaan qabu guyyuma keessaa na dhukkubde garuu akkuma na dhukkubde haalaan na dhukkubde jechuudha waan ta'een hin qabu akkan ta'een hin qabu. Ijji sanbooda asuma dhukkubduu natti cal jettee sanbooda magaalaa hospitaala yeroo dhaqu riifaraal na barreessan. Riifaraal san dhaquu hin dandeenye jechuudha. Riifaraal san dhaquu hin dandeenye jechaadha. Sababa maallaqa argachuu dhabdetti hospitaala irraa haftee jechuudha. Sababa sanumaatiin kan maatiin keenya saffifamedha. Anillee galomsoo kanaa waan dhaquu hin dandeenye jechuudha. Waan takka waan dalagatu waan hin qabne. Saniin natti ulfaa'ee bangaa akkamitti jiraatu jira jechuudha. Mee 2003 na jalqabdeetta 2003 irraa achirraa jalqabee amma yoo xiqqaatee waggaa 12 jirra. Waggaa 12 kana keessatti wanni kun adeemsa keessa dabalaa sitti dhufe moo baruma 2003 san keessa akkam maanta jiru kana sitti na dhukkubeetuma baatii 5 yookaan 4 ta'uu keessatti ijji takka callatti jettee jechuudha. Sambooyaan xiqqishoon irraa wayyaa amma inni ati agartu kan inni xiqqasoon kun takkittii tana malee tunnaa waan fuulaaltu jechuudha. Amma maaliin qabaa soowwan kiiloon fuudhan akkuma hin takkittiin tun haga kana naa baatii jechuun na keessa jira jechuudha haalaan gaddi guddaa kan jechuudha. Yeroo sanirraa jalqabee
nama tokkollee kan si gargaare hoo hin arganne hawaasa naannoo kanaatti isaa ta'uu firoonni kan kee hoo maatiin kee sila akkuma jette harka qallee jiru jette namni waan kanarratti si gargaare tokkollee hin jiru jecha. Anis sekarang firullee asiin qabnu ati xiqqeessu duute bara kuma nama duute eefa ishiin duute booda nama adda facaanee jechuudha. Jireenya keenyallee jireenya namaa hin jiraanne garuu sababaa kan ta'een namna gargaarillee hin jiru garuu har'aan tana carraa kana argadhee isin gartee carraa tana naaf iddoo keessan hiree tana natti dhufu kiyyaaf niin gammadaan jee yoo rabbii jee ishaan ta'uu lafa dhiise. Tole mee dhaamsi uummata Oromoo uummata Muslimaa bal'aa kan addunyaarra argaman hunda isaaniitiin warra afaan keenya kana dhaga'u ati dabarfachuu barbaaddu maali akka maal akkasii jedhan dhaamsatti keessan. Uummata Islaamaa uummata Oromoo kan ta'e guutumaan guututti rabbiin gartee iyya seessan isinii kanne iyya tana akka waan qabdan na bira dhaabbattanii na gargaartan carraa guddaa naa kan ta'e kanaan carraan itti argadhe kanaan gartee uummanni kun akka itti gartee xiqqaa guddaan waan qabu na bira dhaabbatee na gargaaruun barbaada. Waan fayyaa kana malee jiruun tiyyumaa nuti hin toltu yoon fayyaa kana argatu. Saniifin uummata Oromootiin haalaan na gargaaraa hin jiru uummata Islaamaatiin. Egaa uummata Muslimaa san idil addunyaa irratti argamtan warri afaan keenya kana dhageessan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya alaa yaa abbootii qabeenyaa yaa kan fayyaa guutuu qabdu yaa kan humna fayyaa guutuu qabdu argattee akka feetetti deemaa jirtu. Mee ilaale mucaa kanaa akkuma argitan kanatti ijjiti isaa gurraattiin kun guutuun isaa addaatee kuni akkanatti qaratee akka waan keessatti waa bahee jiru fakkaata. Kun immoo matumaanuu badee jiraa jechaadha. Namni rabbiin sitti beeku xiqqoo namni fayyaa qabaattee qarshii xiqqoo takkaallee haa taatu kiisha kee isaa qabdu namni rabbi laaffiseef akka nu gargaartan maqaa uummata Oromootii fi maqaa uummata Muslimaa guutuudhaan isin gaafanna. Nuti kan asitti argamne dhaabbata Sinqii Boruu jennee nutis akkuma keessan keerii barbaada keerii carraaqachuudhaaf wanti har'aan tana nuti isin biraan geenyu kun nus rabbitti ni dhiheessa jenneetuma abdii qabna. Isinillee sababa kanaan rabbiin waan balaa isinitti dhuftu hundarraa isinirraa gartee isinirraa deebisuu danda'a. Inshaa Allah yoo rabbiin isinii laaffise namni gargaaruuf fedha qabaattan bilbila isaatii fi akkaawuntillee viidiyoo kana jalatti ni maxxansinaa akka cinaa dhaabbattan dhaamsa keenya isinitti dabarfanna. Walumaa galatti mee uummanni Oromoo yoo kasi gargaaru ta'e uummanni Muslimaa kan bakka jiru hundarraa kasi gargaaru ta'e ijjiti kan kee kun akkasi wal dhaanamuuf si cinaa dhaabbatanii kan si gargaaran yoo ta'e eenyutu wakiila sii ta'e akka gartee hanga silaa wal dhaansa barbaachisaa ta'u hundatti na cinaa deemaa jetteeti nama akkasi si cinaa dhaabbatu hoo ni qabda. Namni na cinaa jiru dhabbuma abdadda obboleessuma na cinaa jiru kanan abdadda isuma kana jechuudha obboleessuma na cinaa jiru kana isuma amanaa jechuudha. Nama inni jiru kana amma viidiyoo kaameraa yeroo takkanaatu gama isaa isin dabarsa. Kan wakiila jettee isuma kana jechuudha. Wakiilli kan kee kan si cinaa dhaabbachuudhaaf namni amanullee isuma namni gargaarus bistaanis obboleessuma kana jechuudha. Tole egaa walumaa galatti viidiyoo kanarratti nutis yeroo keenya gabaabbatullee dhaamsa keenya nuuf hubattanii jenneeti amanna. Wanni kun akkuma argaa jirtan viidiyootti asiisi ijji kun ilaaltanii arguu dandeessan jechuudha qaroo kana. Qaroon isaa kun mucaan kun akkama keessa akka jiru nama gartee isatti qaamaan dhihaateetu beeka. Kanaaf obboleeyyan keenya kan Muslimaa kan biyya alaa jirtu kan biyya keessa jirtu namni rabbiin qarshii takkatti beeku mucaa kana rabbumaaf ja'aati waan dandeessaniin cinaa dhaabbadhaatii qaroo isaa kana akka deebituuf akka nu gargaartan hadaraa isiniin jenna. Ani gama kiyyaa xumuradheetiin jiraan. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.